sagantaa live jira diree TV dha. Sagantaa live seenii naan jaanitti live sagantaa wanti filannaa sirbaati. Sagantaa filannaa sirbaa san osoon hojjechuu jiru live dha. Tokko bilbilee naan jee ogaa bilbilee hello daawwataa keenya akkam bitan fayyaadha. Amma eenyuuf sirba kana si afeerraa jennaani. Screen irra jira live dabaru jira. Amma eenyuuf sirba kana si afeerraa jennaan. Ati tahanii nyaatu sanii miti naan jee. Wanna on live murah tahu. Ani sirban isaan afeerraa achirra asani to yaatu ni bilaajana. Waan hin jechuuf deemuun ni jalaa Man tani nyaatu sanii amma sirba kana eenyuuf si afeerraa jee. Sumaafin afeera boof suma qofa afeerraa jee. Betul takkan. Okay, Duniya, me guyya takkaaf saba Oromoo irraa saba biraa ta'e yoo siin jaan saba kam ta'uu filatta? Oh my God. Tokko illee ta'u. No, dirqama saba tokko ta'e. Dirqama saba tokko ta'e jaamtee jirta. Dirqama? Wallahi takkaa yaadeen beekoo waan akkanaa. Apa fakkeenya sabuma fedheewu saba fakkeenyaaf saba yeroo hedduu Oromoo bira dhaabbatus tahee saba ati bakka ani jiraami sabuma feete gaa saba hedduu jira. Itoophiyaa keessa moo Itoophiyaan ala? Akka feetetti haalallee haa ta'u keessa. Turkii. Wow, saba bareedaa filatte wallahi maashaallah. Yeroo moraalee oo filatte? Okay, gaafiin itti aanu. Duniyaa, saamma jirtu sanatti dhiirti takka yookiin mucaan tokko siif bilbilee Duniyaa gaafii jaalala fideessee siifin du'amoo gaafii xiyyaanarraa fudhatte yoo sin jedhe. Maali deebisaan kee? Maaliin taa'amu? Nindu ofiin fannisamoo gaafii xiyyaanarraa ni fudhatte yookiin narraa qeebalta gaafii jaalalaa jee gaafii jaalalaa si dhiyeesse. Akkam jechuu qofa. Si bilbilee diingata mucaan Duniyaa sin jaaladhaa. So yoo na didde immoo ofiin fannisaa sin jaa. Abo gaafii jibdu erga hotel teekam. Akka ifanni sun hayyamuuf. Maaliif ilmi namaa waan ta'e jechaa akkaan dandeetti akka hin fannisne akka godhuu godha malee. Gaafii jaalalaa isaatis fudhachuu hin danda'u. Akka hin fannisuus hin fedhu. Garuu amansiisuuf yaala. Amansiisuuf ni yaala. Okay, irraan si kutu. Ni amansiisaa. Okay. Duniyaan Duniyaa jiruu ta'etti jechuun jiruu ta'e keessatti gaafa xiqqoos ta'e gaafa iskuula barattu san ta'e takkaa jaalattee dhabdee ni beekta. Fudhattee? Takkaa jaalattee naan jetteesi? Jaalattee dhabdee ni beektaadha dhabdee. Okay, dhabdee. Yaa. Dhabdee ni beekta. Okay, jaalattee dhabdee ni beekti Duniyaani. Gaafiin itti aantu Duniyaan carraan nama tokko ajjeesii yoo sii kenname eenyu ajjeesta? Namoota qofa mana xiqqeessite. Lafa tokko qofa dhaqti. Maqaan dirqama? Maqaan immoo dirqama? Sirraan dhiisa, okay. Maqaa sirraan dhiisa. Maaliif biyya keessa jirtaa? I know.
Nama tokko kenna xiqqeessee garuu asumaatiin himaa. Tokko ta'e. Okay. Gaafiin itti aantu Duniyaa takka dhiiraaf bochee ni beeytaadha. Dhiiraaf bochee ni beeyta. Jiruuf jireenya ilma namaa keessa yoon inni kijibatee malee jechuudha. Jiruuf jireenya ilma namaa keessa jaalachuunis dhabuunis ni jira. Booyuunis gammaduunis ni jira. Takkaa bochee ni beeyta. Yaa. Akka gaarii sun. Maashaallah. Boy, nu garsiisi jirtu. Yoo naan jettee sama waliin booya. Akkiritti boyiti. Gaafiin itti aantu. Duniyaa amma duutee jannata seenuu si wayyamoo qabeenya Ameerikaa jiru guutuu si kannoo wayya. Lakkina raafu qabeenyi. Duutee jannata seenuu si wayya. Maashaallah. Duniyaa YouTuberoota Oromoo keessaa eenyu akkaan dinqisiifatta? YouTuberoota yaa gaafii jechuu eenyu fa'aa jira si? Akkanuma na bira jiruun dinqisiifadha warra biraan itti naarinaa garuu Muraad Mohamed. Muraad hedduu yaa ati wal na barsiisee Muraad san. Yaa. Hedduu nama jabaa. Okay. Duniyaa dhiira borcee qabduu fi dhiira malaataa keessaa kam filatta? Naa laaluuf deemtaa? Naa laaluuf deemtaa? Malaataa fi? Dhiira malaataa fi dhiira borcee qabdu. Borcee. Lakki borcuma san irra wayyaa ispoortii ni balleessa. Malaatallee dawaan ni balleessa warra. Dawaan ni godha. Borcii san jechuun ispoortii yoo hojjete kan irraa bada. Okay. Malaataan garuu nama gaafii teessan isiniif hin baasa ogguun gaafii xiyya fixee bikka mallattoo gaafii sanitti erkaadha. Okay. Gaafii itti aantu Duniyaan silaa Duniyaa ibduu si deebisanii gaafa iskuula yeroo umriin ta'e amata 15-16 sanitti jaalmarroon gaafii jaalala si deessi yookiin siin fuudha siin jee gaaf sanitti jechuudha. Ni heerumta? Gaafa kamitti? Gaafa umriin ta'e iskuula qaraatu sanitti gaafa kolleejjii barattu meebi yookiin. Jaalmaroo itteemi? Gaafa sanitti gaayoon isa beekee ni heeruma. Hin beektu garuu inni qabsaa'aadha. Qabsaa'uma beektaa akka ammaa kanatti maqaan isaan guddanne qabsaa'uma waraana keessa jiru fakkeenyaaf. So ati amma nama Oromoof namni kun bosona jiru gaafii si dhiyeesse si jaalate meebi yookiin diraama irra seerkee si jaalate micoota na fuudhuun fadhaa eenyu jaalmarroodha. So ati gaafii deebisaan kee maal ta'a? Hayyee. Dhugaa qofa nuyi. Qabsaa Oromooti mi hayyee? Hayyee jettaan. Yaa. Yoo boyfriendii qabaatte hoo? Yoom qabaadhin joon? Yoo qabaatteen jettuun. Welcome ibsu. Yoo qabaatteen jettuun. Yoo hin qabaanne garuu nin jaanni jettee galatoom. Guyyaa takkaaf carraan addunyaarra deemuu yoo sii kenname eessa dura deemta? Saan amma addunyaarra nan neessita qoy. Ani Itoophiyaa keessa deemuun qofne Oromiyaa keessa deemuun qofne addunyaarra maal? Turkii dhaqa. Turkii deemta. Okay. Gaafiin 5 secondiin san itti aantii gaafiilee teenya san secondii 5 deebistu sanii deemu jira. Okay. Gaafii itti aantu mana keessaan si baasa.